Dagahi gafin kakate ya warra amana nyate ya warra amana nyate tadi kagero kareti angko ummatati bate kafin ummata kaneta kakapso irratti kate talupu irratti bate kavin tevine kate enu tu tebi oti binenti nyate badatu ise matate badada jadaga pate tasasa namamu kata dagahi gafin kakate dabalo tade tadi kagero kareti ditisa ala da chate lakini mutagaleta takapso nirati kate talupu nirati bate tabi hinde kate patiyo mati lagai bibaju lagai ardi lagai galot mayas yas ya kapis sangka sang cini sanggo sangka kapis tuna galot Belatoma ulfata jenna me hamile dani magudo da kenna me warta ci turu bisa Negayero mantana kana halo adani sabab sablamini si bayatini Jawar Muhammad Simachudani magala Handura godina Sirikada de shashat ergama isan kesa ummati saba alama dufani askesati argamu namni jawari hisimanne hinjiru yo shaytan antane addati akisuma namni kafao warra biya dalage biya duwe biya kamsae biya idame hisimanne jeyen jawari se abba oromotisi abba sabab sablamni Ethiopiyatisi kafao mo parti oromo kafao sultane parti sabab sablamni Ethiopia hundi demokrasi dugan biya duga kesat ittijara tanida kanafu saba alabarra ummata rufani galatoma sani janna asmani tifufne qabsaawata keenya hanga irratti qabsoo oromoo keessatti wareegamanii fi ammaan kanas komandi poolisiidhaan wallaggaa gujii keessatti guyyaadhaan yoo maasichira kana godhannu haala wallagga keessatti gujii keessatti humna mootummaatiin gidirfamaa jeefamaa jiraniif yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof gochuu barbaanna. Egaa qabsaa'ota yeroo dheeraa du'anii lafeen isaanii cabanii asiin nu ga'aniif sekendii tokkoof yaadannoo sammuu goona bakka jettanii ol kaatanii olii keessanii yaadannoo tokkoof nu dhaabattu yaadannoo sammuu goona sagaleen barbaachisu. Yaadannoo bara qabsaa'ota gootota keenyaatiif haa ta'u Ittana Kongresi Federal Oromoo Ittana Kongresi Federal Oromoo jireenya Mandela Oromoo Kongresi Federal Wow Zazurnial kabajamtoota jiraatota magaalaa Shashamannee kabajamtoota jaarsolii biyyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota abbootii amantaa haawwanii fi abbootii keenya qeerroowwanii fi qarreen keenya ummanni Arsii Lixaa guutummaatti ummanni Oromoo
ummanni Itoophiyaa baga guyyaa kana wajjin geenye akkam jirtu nagaa jirtu ni firin jedha. Guyyaa kana bakka kanatti argamuu keenyaatiif baay'ee gammannaa. Sariitii jaalleewwan koo yeroo baay'ee iddoo kanatti deddeebi'anii haasawwan uummata kana wajjin mari'atanii ba'a. Ani garuu uummata haga kana baay'atu fuulduratti magaala kana keessatti bakka kanatti argamee kanan haasawa godhuuf uummata wajjiniin kanan wal baru yeroo jalqabaatiif waan ta'eef fayyaa ta'aa galatooma waan naan beertaniif isiniin jechuun barbaada. Waa'een uummata kana anaaf haaraa miti. Waa'een uummata shaashee anaaf haaraa miti. Qaamaan yeroo jalqabaatiif kanan bakka kanatti argame yoo ta'e iyyuu qalbiin koo, hafuurri koo, qaamni koo as isinii wajjin ture, isinii wajjin jira jechuu nan danda'a. Waan isin hojjetan hundumtuu, waan isin hojjechaa turtan hundumtuu, qabsoo isin geggeessaa turtan hundumtuu qubanan qaba. Nan beeka, gootummaa keessan nan beeka, sabboonummaa keessan irratti shakkii hin qabu, oromummaa keessan irratti shakkii hin qabu, Itoophiyummaa keessan irratti tokkollee shakkii hin qabu. Keessumaa as kana har'a waltajjii kanarratti yookaan naannoo istaadiyeemii kanatti hiriyoowwan koo kan nu wajjiniin turan maakalaawii keessatti nu wajjiniin dararamaa kan turtan baatuu yookaan Zawaayii keessa mana hidhaa nu waliin kan turtan akkasumas Qaallittii kan turtan hedduu akkas hin taatan ijoollee shaashee isinin beeka. Fayyaa ta'aa galatooma bakka guyyaa akkasii kana bakka kana iddoo kanatti wal agarree isinin jechuun barbaada. Dadhabbii keessaniin dhufe dadhabbii uummanni kun godheen qabsoo uummanni kun raawwateen osoo wal irraa hin kutin adda keessan rasaasaaf kennitanii yeroo keessan guddanii itti reebamtanii itti duutanii guyyaa kana nu argisiistanii fayyaa ta'aa isinin jechuun barbaada. Egaa waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Yeroon ammaa kun maal keessa jirra yoo jenne yeroon har'aa wanta nuyi keessa jirru dubartiin da'uudhaaf jettee miixuu isa dhuma keessumaa hawwan hin beektu warri deessanii beektan hin beektu warri biroonis immoo numa beekna miixuu ishee dhumaa keessa jirra. Yookaan waan haaraa dhalataa yookaan immoo sirna bututaa sana isa turii sana isatti deebina jechuudha. Yookaan sirna isa waggaa 50 dura ofirraa ganne qabsoodhaan ofirraa ganne isa kaleessa ijoollee keenya boolla tokkotti 50 oowwaalle isa namoota meeqa ittiin biraa kuffifne isattiin qeerroowwan keenya meeqan kolaafamani isa haadholiin keenya baay'een isaanii itti gaddan sana yookaan isa boolla keessaatii baafnee aangoorra kaa'uudha sirna gonfoo sana yookaanis immoo mirga sabaaf sablammii kan keessatti kabajame federaalizimii dhugaa ijaaruudhaaf yeroo miixuu ishee dhumaa kana keessa jirra amma. Kanaaf maal gochuun akka jiru kan walitti nu miti. Har'a nuti waa'ee mirga keenyaaf, waa'ee garee keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee eenyummaa keenyaaf, waa'ee bilisummaa keenyaatiif bakka kanatti wal geenyee jirra. Warri biroon immoo har'a Adaamaa keessatti waan biraatiin wal ga'anii jiru. Akkamittiin mirga keenya akka cabsan, akkamittiin warri kaleessa alagaa jala ture har'a immoo alagaa gooftaa biraa jijjiirratanii akkamittiin akka nu bulchuu danda'an, akkamittiin sirna durii sana keessatti nu deebisuu akka danda'an yeroo ammaa kana mareerraa akka jiran hundumti keessan ni beektu. Kanaatiif yeroo nuti kun yeroo murteessaadha. Yeroon fuula keenya dura jiru kun yeroo murteessaadha. Beektu akka Oromootti maqaa hedduu nurra kaa'u qabsoo kana qeerrootti mi'aas hin ga'e intarhaamoo jedhanii abaaranii arrabsanii qorqalbii isaa cabsanii akka inni mataa ol qabatee hin deemne akka inni waan shakkamaa ta'etti akka waan inni yakkamaa ta'etti akka waan shiftaa ta'etti lakwaanii addunyaa biratti illee akka kanatti lakkoofsisuu barbaadu. Haa ta'uyyuu malee uummannis jiru kuni dhuguma shororkeessaadha. Dhuguma intarhaamoodha. Dhuguma isa sanyii namaa duguuguudha. Immoo isa sanyii namaatiif falmaa turedha. Qeerroon akka nuyi beeknutti Oromoo qofaaf miti kan inni qabsaa'aa ture. Kan inni bilisoomses Oromoo qofa miti.
sabaaf sablammiiwwan hundumaatii fi walii ta'eera dhugaasaa dubbachuudhaaf. Har'as qeerroon keenya qarreen keenya sabi keenya guutummaadhumatti mirga sabaaf sablammiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii hundumaatiif waliidha jennee yaadna. Akkasii mitiiree eega isaan wayita jedhani Oromoon yoo aangoo qabate bakka tokkotti ol ba'e sabaaf sablammiidhaaf baay'ee sodaachisaadha jedhu. Haa ta'u iyyuu malee Shaashamannees haa ta'u Oromiyaas haa ta'u biyya sablammiin keessa hin jiran yookaanis immoo kan Walaayitaan keessa hin jirre, kan Gamoon keessa hin jirre, kan Sidaamaan keessa hin jirre, kan Gedeoon keessa hin jirre, kan Guraageen keessa hin jirre, kan Silxeen keessa hin jirre Shaashannuu ta'uu hin dandeessi. Ta'uu hin dandeessu. Kan hunduma keenyaati. Warra afaan keenya kabajan, warra saba keenya kabajan, warra aadaa keenya kabajan, warra eenyummaa keenya kabajan hundumaa hammannee wajjin jiraachuudhaaf nu ijoolleen Oromoo qophiidha. Kun shakii kuni firrillee alagaanillee mootummaanillee addunyaan kana shakuu hin qabu. Nuyi kaleessa sammataadha. Sabaaf sablammii adda addaa wajjin adda nu baasuudhaaf yaalii isaan godhan kaleessas guddaa ture har'as immoo jabaatee itti fufee jira. Fakkeenyaatiif dhiyooma kana waggaa darbe keessa hin yaadatu yoo ta'e uummata Gaamoo wajjin walitti nu makuudhaaf walitti nu buusuudhaaf yaaliin guddaa godhamee jira. Gaamoon uummata miidhameedha akkuma keenya. Tariitu nun waliyyuu kan miidhameedha. Walaayitaan nu wajjin kan miidhamaa turedha. Sidaamaan kan nu wajjin dhiitamaa turedha. Geedawoon kan dhiitamaa tureef kan dhiitamaa jirudha. Uummatoota kana wajjin sababatu wal loluufis hin qabnu. Akeekisaas hin jiru, kaayyoonsaas hin jiru, galmi biraanis hin jiru jechuudha. Kanaatiif ammallee obboloowwan keenya asitti argamtan Sidaamaarraa affeeramtanii as jirtan baga nagaadhaan nu dhuftan baga iddoo keenya bakka kanatti argamtanii ayyaana kana nu wajjin kabajuudhaaf baga dhuftanii hariiroo keessan obbolummaa keessan nutti argisiisuudhaaf sababii dhuftaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Argitaniitu yoo ta'e yeroo darbe uummanni Silxee kabajaa guddaadhaan waan Oromoof ta'e nuu ta'a. Waan Oromoon filate hin filanna. Saba kana afaan isaa hin qabanya, eenyummaa isaa hin qabanya. Saba kana wajjin hin jiraanna. Duuti keenyas jireenya keenyas saba kana wajjin hin jedhanii nu badhaasanii kennaa nuu kennanii nu wajjin hin jiraachuudhaaf waliin waadaa walii gallee jirra. Saboota biraa wajjin hundillee hariiroo nuti qabnu gara fuulduraattis akkuma kana ta'ee itti fufa jechuudha. Haa ta'uuti akkuma nama isinitti dubbadhe uummatoota biroo wajjiniin olola adda addaa oofanii shakiin akka deemuuf sodaan akka nu gidduu galuuf akka isaan nu namanneef akka isaan nurratti ka'aniif gochaan har'allee adeemfamaa jiru baay'ee guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee uummanni Oromoo akkuma kaleessa gochaa ture har'as hammatee sabaa fi sablammoota biroo wajjiniin jiraachuudhaaf murannoo qabu gara fuulduraatti illee jabeessee itti fufuu qaban jedha. Kanaaf waan gabaabaan dubbadhee xumuruu barbaadu. Uummata keenya har'a akkuma isin argitan bifa kanaan asitti wal agarree waliin dubbachaa jirra. Garuu yoo xiqqaate godina 8 yookaan godina 9 keessatti Oromiyaa godina 20 qabdu keessatti godina 8 yookaan godinni 9 akka kanatti wal gahanii waliin haasa'uu miti. 3 ta'anii 4 ta'anii wal faana deemuun walii wajjiniin haasa'uun dadhabamee jira. Wallagga irratti duulli labsamee jira. Obbolaan keessan akkuma kaleessa isa akka sirna wayyaanee akkuma sirna dargii sanaan olitti har'allee guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru. Mana isaanii keessatti du'aa jiru. Qotee bulaan biyya isaa keessatti qotatee jiraachuuf dadhabeera. Har'a daldaltoonni biyya sana jiran guutummaadhumatti akka hiyyooman barnoonni naannoo sanaatti akka dhaabbatu tajaajilli mootummaa guutummaadhumatti akka dhaabbatu akka hiyyooman bakka isaanii irraa buqqa'anii gara naannolee gara biraatti akka isaan godaanan taasifamaa jiru. Kanaaf hojii keessattis kan raawwataa jiru kanumadha. Amma immoo Lubaaboor keessattis babal'ateera. Shawaa Lixaa keessattis babal'ateera. Shawaa Kaabaa keessatti illee babal'ataa jira. Wanti kun boora asiin qabu jechuudhaaf tokkollee ragaa hin qabnu. Boora asiin dhufu jechuun akkuma sangoota warra sadii sani tokko adii tokko gurraacha tokko diimaa jedhanii akkamittiin adda baasanii akka nyaatan sheekoo Oromoo keessaatii ni beekna. Akka itti waraabessi nyaate jechuudha. Akka itti bineensi nyaate. Har'a Wallaggaa nyaachaa jira. Har'a Gujii nyaachaa jira. Boori immoo iddoo kana akka inni nyaatu kun beekamaadha. Kanaaf walii dubbachuun haga
komaandi boostiin iddoo sana ga'utti qabsoon keenya itti fufuunsa dirqama ta'a jechuudha. Kanaatiif tokkummaa Oromoo waan ittiin diigan keessaati tokko Oromoota tokko ofitti qabanii isa biraa immoo ofirraatii qabanii qoma qomaatti tokko tokkoon rukutanii tokko tokkoon ajjeesanii tokko tokkoon dookumentari fiilmii irratti hojjetanii tokko tokkoon olola irratti geggeessanii tokko tokkoon kana sana jedhanii maqaa kennanii fi tokko tokkoon afaan kaawwachaa deemuudha ajjeesaa deemuudha. Kanaatiif utuu kana hin ta'in akkuma kaleessa jijjiirama kana fiduudhaaf wal bira dhaabbannee boolluma tokkotti akkuma awwaalamne akkuma sana har'allee wal bira dhaabbachuun kanumadha. Filannoo fuula keenya dura jiruuti uummata kana addaan baasanii filannoodhaaf dhiyeessuudhaaf karooratu jira. Amma guutummaatti Oromiyaa keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'utti eenyu keenyallee filannoodhaaf qophaa'aa ta'uu hin dandeenyu. Oromoon tokkodha yoomillee Oromoon gar tokko filatee gar tokko hin filatin ta'uu hafuu hin danda'u. Wal bira dhaabbanna waliin duuna waliin jiraanna gar tokko bilisoomee gar tokko gabrummaa keessa taa'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota keessa bira dhaabbadhaa wanna amma deemaa jiru kana yookaan sirna durii deebifnee ofitti dagaagsinna yookaan federaalismii dhugaa ijaarra yookaan immoo sirna gonfoo sana deebinee fudhanna jechuudha. Kana keessaati filannoon isaa maal akka inni ta'e ani isinitti himuu hin danda'u. Waan gabaabaa tokko har'a lammummaa kan nuu kennan isaan ta'aa jiru. Miseensota keenya namoota keenya tokko tokko warra biroon gaafatani garuu lammummaan kee eessa eenyu ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Miseensota biroo gaafatanii hin beekan. Warrumti gaafatan iyyuu baay'een isaanii lammummaa Itoophiyaa hin qabani. Garuu amanuu namni Itoophiyaa sababii hin taane filannootti dhiyaachuu hin danda'u jedhanii dhufanii nutti kaasaa jiru jechuudha. Lammummaa kan nuu kennu eenyuyyuu miti. Nama harka keenya irratti dhalate, nama afaan keenya dubbatu, nama nuuf falmaa ture, nama nuuf wajjiniin ture, lammummaa isaa eenyullee shakkuu hin danda'u, eenyullee kennuu fi irraa fudhachuu hin danda'u. Lammii keenyadha, lammii keenyadha. Amma kun uumamutti lammata nus gar tokkoon amanuu kabarbaadan filannootti dhiyeessanii kabarbaadan immoo filannootiin ala gochuu danda'u yoo ta'e sababa filannuu hin qabnu sababii gara filannootti deemuufis hin qabnu jechuudha. Kana ammallee beekuun barbaachisaadha. Nuyi lammii keenya hin beekna nama nuyi lammii keenya inni dhiyeeffanne lammii keenya ta'uu isaa fudhachuun dirqama jechuudha. Kana ta'uu baannaan tokko keenya irra deemanii lammummaa keenya nama nu mirkaneessu nuyi eenyuun illee hin gaafannu. Abashaan eenyummaa keenya nu mirkaneessu lammummaa keenya nu mirkaneessuudhaaf mirga isaanii namni kenne jiru jechuudha. Egaa ani kana caalaa dubbachuu hin barbaadu. Filannoon nuti kun fuula keenya dura jiru kun waa hedduu baatee as deemaa jira. Irratti qophaa'a. Waraqaa eenyummaa keessan fudhadhaa. Sabboonummaa keessan eeggadhaa. Eenyummaa keessan eeggadhaa. Fayyaa ta'a. Galatoomaa. Ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanumaa irraa waa.
qarree jirtu baga jiraattan baga wal argine waan gabaabduu callaa dubbadha nagaa gaafadhu jedhee carraa naa kennee miire nagaa san gaafadhee miire gootota keenya argitee takkaa isiniin saalfanneen beenu shaasheen magaala ishii miti gandii shushufi qabsaa'otaami akkanaami qabsoofne toonee harma kennemi ilmaan daraaraa guyyaa jirtu ilmaan sheekaa san gammadaa jirtu sanyiin leenjisoo diigaa jirtu ilmaan qeerricha gammada warii oddoon jirtu doon jettanii maayikii fudhataniimi hin qabsooftaniimi mana galchitaniimi warri likkitti sin galchina jallikii galami akkanaami sagaleen keenya gammoojjii baalee keessa akka dhumtetti harma dhufe ammoo waan isin jaalannuuf sagaleen harma keessaa nu gurguraa jirti jabaadha markabni argitee ce'umsa kana hin milkeessa jennee gargaaraa turre rerreegee jira warroota san jaalattan gootittiin intala Oromoo dhageessanii miire markabni kun hollachuu jalqabee jennaani nulleen gara siyaasatti dhufnee nu simattanii siyaasan keenya siyaasa dhugaatimi warra siyaasa shiira karaarraa gorsu qabnaami warra cubbicha kaleessa nu kolaas karaarraa gorsinuumi jabaadhaa isin jaalannaa haalaan wal ijaaraa shaashee naamusi keessan nama gammachiisa wallageetiin keessan nama gammachiisa ulfaadhaa akkanumaan itti bufa korojoo keessan hattuurraa eeggadhaa saniin jenna fayyanaa ta'a. amma ammoo qabsootu namoota hiree galchaa jirtiimi gaafa qabsoofnu Arsii Wallagga Shawaa Hararge Boora waliin jenne waan qabsoo nutti dhabne isinitti dhabne wareegama guddaa qabatan qabsoo san goola bula qabsoo san karaa qabsiisudha gaafilee sadeen waggaa 50 itti turre san bakkaan ka'uudhaaf filmaata itti aanu kanarratti mootummaa nuuf ta'u mootummaa nu filan seera nutuman nuun Oromiyaan buluun dirqama waan ta'eef filuufis filamuufis akka qophooftan isin yaadachiisaa isinitti waachaa hamma sanitti magaalaa teessan godina keessan nagaa eegatan keessattuu warra akka saree maraatuutti ganda keessa deeme amantii fi gandaan walitti sin naquu barbaadu gurra akka jalaa cufattan eegeessa akka baafattan isinitti dhaamuun barbaada. Qeerroo warra shaashee wajjin itti seennemi wajjin as geennemi wajjin waa hunda raannemi taaftallee waliin binnaami nuti isin hin gannu isinirraan dheessinu isin hin gurgurannu isinitti hin kijibnu barbaachisaa taanaan isin dura wareegamna malee haqa Oromoo haqa Oromiyaa haqa sabaaf sablammoota dabarsinee kennuun waadaa keenyaa nagaa Taa keessa raafamina abubbeen dabartu yoo gattaa'uu didda obomboleettiidhaan boodaree dhabamtu gaalaan abubbisu dambalii furga'uun markaba daddaaku yaabbachuun hin ta'u bilsiginnaan kunis osoo hin dhaabatin daddaakutti jira itti hin tuutin. Kanat tapatee geebalaa kuchise taphataa waltee osoo waan agaddachaana yoo nuti walirru diinni kubbaadha inni gad deebise akka kubbaa hulaa keenya gubbaa taphachuutti jira hin agarre marru malli ammaan tana dagdafee nu baasu taphaa fi taphataa hattaan dirree kubbaas dhabnee haa jijjiirru tooftaa diina keenya kalee ofirraa cabsineen tokkummaa uummata onnee saba keenya surrii saba keenya dagdafnee haa qarru tokko keenyan gargar nu qoodanii nu mo'achuuf malee akka taankiif jetti nu mo'uu hin dandeenye hin beekani jedhu jijjiiramni dhufeen shakkii tokkoon qabu akka ajaa'ibaa kanatti dhiidhaa dhufe Guru masaraa mootummaa keessa lukaan seenee sirni nafxanyaatiin butameetiin kufe abiyyi Osseeman gaafii Oromoodhaa takaleessa kaate ta lubbuun Oromoo kumaa fi kitilaan jaarraa tokkoof qixxee irratti obbaate
osoo hin deebisin hulaa irratti isa ufuma osseenee hulaa gadi cufee sirna nafxanyaadha qabrii keessaa baasee nafxanyoota koftee harka qabee kaasee dabalamaa jechuun dhagaa harka kaayee hulaa jalaa banee nutti gadi yaasee hiriira nu baase. Niin dagate malee hiree nafxanyaatiin hiree Oromootu aangoo isa baasee addunyaa irratti maqaa itti godhee noobeelii badhaase. Kana duwwaa miti qabsaa'ota cimoo warra qabsootan fuuldura furgaase warra aangoo irraa ofii gadi bu'ee aangoo isa baase akka Dr. Lammaa Magarsaa warra dhiira raase akka Xayyiba Hasan kaan aangorraa buuse kaan bakkarraa kaase OPDO durii aangoo ol deebise warra lammaan kalee aangorraa harcaase. Nafxanyoota hedduu kaawwan ofiin martee kaan of jala dachaase halkanii fi guyyaa masaraa Minilik haaromsu fufe osoo qabrii qotu qabrii keessaa baase kitaaba nafxanyaan kalee waliin kufe wahumti mee nuti filsifinnaa jechuun baasee baatee gadeen dhufe uummanni fudhanni kuwwan hin tartaase kuwwan bobo fufe filsifinnaan kufnaan filsifinnaa jechuun dhaabotee caccabsee walitti babbaisee dhaabee gadeen dhufe sunis hin dhaabanne Oromiyaa keessatti Oromoo biratti naannoo Amaaraatiin nafxanyoota duwwatu olii gata farsa waan dhaabata kufe. Nafxanyaaf goobana geerisin tokko walitti fiigata biltsiginnaan baanaan kaka amtee jirti iddiri himaati urungu afurtuun haa afurtu dafa boottuu fi boochisuu mul'ii fi hidhattee qomoofii kuma haa ittoo filafa duuti araattiidoo awwaani joggari awwaani akka bartaajee madaa yoo dandeessan kare. Kennaa kana warra nuufanitiin bakka bu'anii gaaruu warra jirtan kennaa kana garuu gabateen hayyuu kennaa dhiira keedalee ormaan mala jechuudha. Garacha gurguramu. Tefa gadi isa gara maatii gara agarra akka ta'u gurguruu godhanii orma gara qopheessite ormi kun kormaa falaa ammayyu kennaa. Yo